Congratulations baga gammadan amma booda lakkosa WhatsApp keetii naaf kenni jedhanii wal kadhatuun hafee jira. WhatsApp waan ajaa'ibaa waan amata dheeraa eegamaa ture qabatee nu dhufee jira. WhatsApp irratti akkuma social media kamitu akkuma YouTube akkuma Facebook akkuma TikTokatti maqaa WhatsApp keessanii qofa search godhuun namni barbaade isin argachuu ni danda'a. Akkamitti akka YouTubeatti channel mataa keenya WhatsApp irratti banachuu dandeenya. Barumsa adda addaa akkamitti achirratti barsiisuu dandeenya. Biyyoota gurguddataniif akkamitti wal quunnamuu dandeenya kan jedhullee kallattiin isin argisiisa bal'inaa waliin ilaalla hordoftoota kiyya. Like fi share subscribe gochuu hin dagatinaan isinin jedha. Ani Oromaani kallattimaan isin argisiisa. Egaan hordoftoota fi kabajamtoota walitti deebinee jira. Akkuma reef mata duree irraa isiniif tuquuf yaaletti WhatsApp waan haaraa qabatee dhufee jira isiniin jedhee ture. Eeyyee waan ajaa'ibaa qabatee dhufee jira. Waan yeroo dheeraaf nu eegaa turre WhatsAppin kun nuuf qabatee dhufee jira. Akkuma beekamu kana dura WhatsApp keenya irratti yeroo fayyadamnu guruppii adda addaa jaarree irratti fayyadamnu namoota 200 ol qabatuu hin danda'u. Amma immoo hanga namoota miliyoona ga'uutti qabatuu danda'a jechuudha WhatsAppin. Kana jechuun akkuma social media gurguddaa itti fayyadamuu dandeessu jechuudha hordoftoota kiyya. Channel mataa keenya banannee jechuudha. Warreen dandeettii mataa ofii qaban akkasumas educationoota garagaraa barsiisan jechuudha. Karaa WhatsAppiitiin amma boodaan nama barbaadan barsiifachuu ni dandeessan, hiriyoota keessan affeeruu ni dandeessaniin isiniin jedha hordoftoota kiyya. Akkuma YouTube'iitii jechuudha hordoftoota kiyya. Mee oduu isinitti hin dheeressu hordoftoota kiyya isin argisiisa. Hordoftoota kiyya kun WhatsAppidha. WhatsApp kana keessa ni seentu jechuudha. Yeroo tokkoof kilik irratti gootu sana booda WhatsAppin keessan haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa. Duraan fakkeenyaaf update bakka jedhu kanatti hin jiru jechuudha. Amma akkuma kanaan akkuma argitan kanaan update jedhee jira jechuudha. Asirratti yeroo tokkoof kilik gootu update irratti yeroo isin cuqaastan sana booda hordoftoota kiyya haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa. Akkuma argitan amma asirratti biyyoonni gurguddatan akka kanaan banatanii hordoftoota kiyya itti fayyadamaa jiranii jechuudha. Organizationoota isaanii haala adda ta'een asirratti beeksifataa jiranii jechuudha hordoftoota kiyya. Qabiyyee isaanii akka kanaan asirratti fe'anii beeksifatuutti jiranii jechuudha hordoftoota kiyya. Isinillee banatanii akka itti fayyadamtan asumaan isinitti himuu barbaada hordoftoota kiyya. Tole eega akkanatti isinii dhufee channel mataa keenya banatuuf hordoftoota kiyya asirratti mallattoo pilaasiitu jira. Channels bakka jedhu kana fuulduratti mallattoo pilaasiitu jira jechuudha hordoftoota kiyya. Kanaafuu asirratti maal gootu yeroo tokkoof pilaasii kanarratti kilik gootu. Sana booda hordoftoota kiyya jala kanatti maal isiniin jedha kun akkuma argitan find channels bakka jedhu kanarratti yeroo isin cuqaastan hordoftoota kiyya fakkeenyaaf asirratti waan kana akka isin kana duuka walii galtaniif isin gaafata jechuudha hordoftoota kiyya. Kanaafuu maal gootan isin asirratti gadi buutanii jala kanatti hordoftoota kiyya agree and continue ka jedhu kanarratti yeroo tokkoof kilik gootu. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee nu dhufa hordoftoota kiyya. Asirratti gaa kun maal jechuudha warreen fakkeenyaaf amma WhatsApp kana create godhatanii channel mataa isaanii create godhatanii follower gurguddaa qaban jechuudha hordoftoota kiyya. Haala kanaan naafida jechuudha. Nama barbaadan asirratti hordoftoota kiyya follow godhatanii hordofuu ni dandeessanii jechuudha. Channel kana yeroo create godhatan keessanillee haala kanaan jechuudha nama biratti isiniif mul'ata jechuudha. Abbaan barbaade bakka fedhe taa'ee jechuudha hordoftoota kiyya search yoo godhe akkuma maqaa Facebook fi YouTube inni bayaa fi jechuudha hordoftoota kiyya. Akkuma argitan asirratti mata duree adda addaa qabaachuudha hordoftoota kiyya. Asirratti illee yeroo as cuqaastan jechuudha haaluma kanaan warreen akkuma kanaan banatanii populaarota garagaraatu jira jechuudha hordoftoota kiyya. Kun amma warri populaar ta'an jechuudha. Kun amma warreen gara follown isaanii gara miliyoonatti ol hiiqee jechuudha hordoftoota kiyya. Isiniif garaa miti haala kanaan itti fayyadamtu jechuudha hordoftoota kiyya. Fakkeenyaaf hordoftoota kiyya channel WhatsApp hiriyaa keessanillee fakkeenyaaf yeroo akka kanaan isinii dhufe akkamitti hordofuu dandeenya eessan follow goona jettanillee isin cinquun ni mala jechuudha. Kanaaf wanti kun haaraa waan ta'eef isin argisiisa. Fakkeenyaaf amma nama kanaaf fakkeenyaaf nama tokkoffarra jiru kana WhatsApp ka jedhu kana follow godhuu waan barbaade mallattoo pilaasii fuula dura jirtu tana mallattoo ida'uu jechuudha. Isii tanarratti yeroo tokko nin cuqaasaa jechuudha. Sana booda haala kanaan amma akkuma argitan kanatti raayitii itti naa godhee jira hordoftoota kiyya kunu amma nama kana hordofuu nan danda'a jechuudha. Waan inni gadhiisu guyyaa guyyaan jala deemee ilaaluu nan danda'a. Fakkeenyaaf isarratti yoon cuqaasee illee jechuudha waan inni guyyaa guyyaan gadhiisu haala kanaan hordoftoota kiyya kunu akkuma argitan fidee as keessatti naa baasa jechuudha. Argitanii hordoftoota kiyya qabiyyee inni guyyaa guyyaan asirratti post godhu hunduma kallattii irra dhufaa jechuudha hordoftoota kiyya. Haala kanaan sirreeffatu ni dandeessan. Namoota channel WhatsApp banatellee haala kanaan follow godhu ni dandeessanii jechuudha. Follow keessanillee irraa deeffatu yoo barbaadan hordoftoota kiyya raayitii mataa irra cuqaastanii sana booda hordoftoota kiyya jala kanatti gadi buutanii unfollow bakka jedhu kanarratti cuqaastanii irraa deebisuu ni dandeessu jechuudha
hordoftoota kiyya. Kana haala kanaan follow nama gootan hordoftoota kiyya. Amma mee chaanaala mataa keenya akkamitti bananna ka jedhuun isin argisiisa. Chaanaala mataa keenya banachuuf hordoftoota kiyya otoo asiin bahin mallattoo ida'uu tanarra tuttanii jechuudha. Pilaasii tanarra yeroo tokkoof ni cuqaas chaanaala mataa keenya banatuuf. Sana booda haala kanaan isin dhufa create channel ka jedhu isuma tokkoffaa kanarratti yeroo tokkoof kilik gootu jechuudha. Chaanaala mataa keessanii banatuuf create channel ka jedhu kanarratti nan cuqaasa. Sana booda hordoftoota kiyya haala kanaan isin dhufa. Gama gadii kanatti gadi buutanii hordoftoota kiyya barreeffama gama gadii jiru kana tuttanii agreementii waliif galtanii jechuudha. Kun akkuma argitan amma asirratti create channel to reach unlimited followers ka jedhu kana hordoftoota daangaa hin qabne horachuu ni dandeessanii nuun jedhaa jira jechuudha hordoftoota kiyya. Kanaafuu hordoftoota daangaa hin qabne hanga miliyoona olitti illee asirratti wal arguu ni dandeenya jechuudha. Kanaafuu maal goonaree gama gadii kanatti gadi buuneeti agree goonaa jechuudha hordoftoota kiyya. Asirratti gadi buunee barreeffama magarroo kana irra yeroo tokkoof kilik goona. Sana booda hordoftoota kiyya akkaataa maqaa keenya itti barreeffannu asitti nuuf fida maqaa keenya itti guunnaa jechuudha. Maqaa YouTube keenyaa ta'ee maqaa dhuunfaa keenyaa yookaan maqaa hojii keenya dalaguuf deemnu san ta'e asirratti ni guunnaa. Nama maqaa kiyya itti guutaatiin jira Oromaan jedheetuman asitti guuta maquma chaanaala kiyya. Sana booda hojii keessan waan irratti dalaguuf deemtan san description box jalatti illee ni barreessitanii jechuudha hordoftoota kiyya. Kanaafuu asitti anamma fakkeenyaaf description box jalatti waa'ee barsiisummaati waan ta'eef barnoota waan ta'eef education jedheetuma haa barreessu asirratti hordoftoota kiyya. Asirratti anamma education jedheetuma haa barreessu mee barreesseen jira nama hordoftoota kiyya kun akkuma argitan educational jedhee educational channel jedheetuma barreessu mee itti achi dheeresse educational channel jedhee barreesseen jira. Sana booda maal gootu hordoftoota kiyya gubbaa kanarratti ol deebitaniitmoo maal gootu bakka mallattoo kaameeraa kanarratti cuqaastanii gaalaarii keessan keessa deemtanii profaayila keessan suuraa profaayila keessaniif ta'u fudhattu. Nama gaalaarii kiyya keessa deemen jira isin jalaan dhoose hordoftoota kiyya. Sana booda haala kanaan jechuudha fudhattanii dhuftanii jechuudha. Nama suuraallee fudhadheen dhufee kun akkuma argitan maqaan kiyyaleen ready eega ta'ee maal gootan gadi buutanii create channel bakka jiru kanarratti cuqaastanii jechuudha. Xumurtanii jirtan amma guutummaan guututti kun akkuma argitan select ta'aa jira xumuramee jira jechuudha hordoftoota kiyya. Haala kanaan banattanii hordoftoota kiyya chaanaala amma xumurree jirra baneetiin jira amma guutummaan guututti chaanaala baneetiin jira jechuudha. WhatsApp irratti illee hordoftoota kiyya haala kanaan chaanaala mataa keessanii WhatsApp irratti illee banattanii nama barbaadanii wal qunnamuu ni dandeessanii jechuudha hordoftoota kiyya. Fakkeenyaaf amma boodan nama tokkorraa lakkoofsa isin hin barbaachisu maqaa nama sanii qofa yoo beektan maquma nama sanii qofaan akkuma Facebook fi akkuma YouTube search gootaniituma guutumatti isiniif bahaa jechuudha hordoftoota kiyya. Amma gabaabdumatti Facebookuma jechuudha. Facebookni amma maqaa nama sanii yoo ati search goote siif baasa. WhatsApp illee nama boodan akkuma sani jechuudha hordoftoota kiyya. Bara 2024 irratti seera baay'eetu dhufu deema hordoftoota kiyya obsumaan eeggana malee fakkeenyaaf waa hedduutu asirratti gadi dhiifamuu deema hordoftoota kiyya gara WhatsAppiitiin namoonni akka viidiyoo fi waan hundaa waliif dawwalanii akkasumas akka Zoomiitti jechuudha waan hedduutu asirratti gadi dhiifamuu deema yaa hojiirra hin oolle malee. Kanaafu WhatsAppiin amma waan bareedaa fidee dhufeen isiniin jechuu barbaada hordoftoota kiyya itti fayyadama haala kanaan banadhaa. Keessaafu warreen waan adda addaa barumsa adda addaa barsiistan akkasumas sheekoliin qeessotii haa taatu warreen barnoota amantaatii fi barnoota waan adda addaa dhaloota barsiisaa jirtan karaa WhatsAppiitiin yoo barsiiftan baay'ee simpiliidha. Maaliif yoo jettan seerri isin daangeessulleen fakkeenyaaf gara YouTube'iitiin yoo hojjettan seera isin daangeessutu jira. Yoo seera san cabsitan isinirra cufuutu jira. Akkasumas karaa Facebookaa fi karaa Telegram alleetiin waan hundaanuu seera qabdi jechuudha. Garuu WhatsAppiin jechuudha private hamma amma duratti jechuudha. Seerri isiillee gadi hin dhiifamne public irraa hin taane jechuudha. So kanumaaf waan barbaadan asirratti barsiisuu ni dandeessa. Waan barbaadan hordoftoota kiyya siniif galaami. Kanaaf haala kanaan banattanii akka itti fayyadamtan abdiin qaba hordoftoota kiyya. Maarree hordoftoota kiyya viidiyoon har'aaf qopheeffadhe illee kana fakkaata. Chaanaala kanallee ilaaltanii keessa ba'oo osoo hin taane hordoftoota kiyya eega viidiyoo ilaaltanii xumurtanii chaanaala kana subscribe godhaatii nu jajjabeessaan isiniin jedha hordoftoota kiyya. Chaanaalli kun waan dhugaa qofarratti hundaa'eeti kan hojjetaa jiru. Kanaaf hordoftoota kiyya chaanaala kana subscribe godhanii kan hordoftan abdiin qaba. Viidiyoon dabalatallee guyyaa guyyaan akka isin dhaqqabuuf mallattoo all notification irra kaa'u hin dagatinaan isiniin jedha hordoftoota kiyya. Viidiyoon kunillee akka namoota baay'ee bira ga'uuf please like tuqaan isiniin jedha. Like tuquun nu jajjabeessaa abdii nutti horaa. Like tuquu hin dagatinaan isiniin jedha. Hiriyoota keessaniif share gochuu hin dagatina. Baroomsin har'aaf qabadha asumarratti kan raawwatu ta'a. Baroomsa yeroo itti aanutiin hamma walitti deebinutti turtii gaarii qabaadha.